Ay, saroota jabboota koo nyaate. Ay, budaatu jabboota koo nyaate. Biyyitii jabboota koo gube. Ay, ay, maalin jedhaay, maalin jedhaay. Bola tokkotti nama dhibba saddeet guyyaa tokko nyaata taasisee jira. Gati kana caalu hin jiru. Gati kana caalu hin jiru. Kanaaf hundi keessan kutannoo isin barbaachisu. Kutannoon isin hin jedhu iddoo baay'eetti kutannoon agarsiifamaa jira. Kaleessa roobummaan borratti wayyaanota biyyaa baasaa jiru. Jala deemtuu wayyaanee hokkoo wayyaanee warra ta'e ofiidoo biyyaa baasaa jiru. Tarkaanfii ciccimaa irratti fudhachaa jiru. Ofiidoodhaan nutti fayyadamtee jalaga wayyaanee nu yaachaa jirti. Ofiidoodhaan kan qabeenya nu kennaa jiru. Kanaaf ofiidoodhaatti tarkaanfii ciccimaa fudhachuun yoo tarkaanfiin ni fudhatamu ta'e ammas gana tashoomee fi balaachoon hin duune. Tashoomee fi balaachoon hin duune seenaa hojjetanii jiru. Hanjiraa du'e nuyi yoo saayyoo isaanii kana galmaan ga'e. Saayyoo isaanii kana galmaan ga'uun immoo dirqama tokkoon keenyaati. Dirqama uummata bakka kana jiru. Haadhaa fi abbaa kana miti kan ijoollee kana dhabe isaan qofaa miti. Hunda keenyatu daa'ima kana dhabe. Mee namni daa'ima kana dhabne jira? Daa'imni kun kan keenya miti. Obboleenya keenya miti. Wayyaaneen nun bulchitu. Wayyaaneen nun bulchuuf hin bulchu. Aangoo dandeettiis hin qabdu. Oromoon abbaa biyyaati. Abbaa biyyaati. Abbaa lafaati. Abbaa qabeenyaati. Wayyaaneen maqalee fi Tigraay irraa dhuftee lammii keenya ajjeesuun haa dhaabbatu. Wayyaaneen bakka nu agarsiiftu. Kana booddee bu'uun hin jiru. Dura dursee keessummaan qaanqee shoo har'aa waldaa hawaasa Oromoo Noorz Ameerikaa irraa Adde Soofiyaan Yuusuf baga nagaan gara qaanqee shoo'utti dhuftan si jedha. Anilleen hiree kana naa kennitanii asitti hadhee waa'ee uummata kiyyaa dubbachuudhaaf waan qooda irratti fudhachuuf jecha baay'ee isin galatoomfadha. Mee hawaasa yookaan daawwattoota qaanqee shoo wajjin wal baruuf akka ta'utti Adde Soofiyaan eenyudha? Gaheen keessan waldaa hawaasa Oromoo Noorz Ameerikaa keessatti maali? Adde Soofiyaan Sheek Isaa Yuusuf Nanjaanii anilleen jiraattuu magaalaa Minisootaa magaalaa lakkuu Minisootaa jedhamtu keessaa Seenpooliin jiraadha. Obboleewwan kiyyaa kan dhiiraa waliin boordi membariidha waldaa hawaasa Oromoo Noorz Ameerikaatti. Waan uummanni keenya nurraa barbaadu hundaa gizeetti wal qunnamna. Akkanuma ta'u irratti qaanqee shoon har'aan tanaa asitti intarviidhaan nu yaamuu kanaa baay'ee itti gammadeetiin jira. Sabni Oromoodhaa bakka jirutti biyya alaa keessatti illee biyya keessatti illee akka nu quba qabaatan halkanii fi guyyaa isaan yaadnee waa isaanii tolu waan uummata keenyaa tolu wal mariidhaan hojjechaa jirra. Kanumaaf akka nu quba qabaatan maaliifi halkanii guyyaa hin rafnu waa'ee uummanni keenya itti jiru. Gizee ammaan tanaa keessa gadda guddaa keessa jirra. Maal godhuu dandeenyaa akkamitti isaan cinaa dhaabbachuu dandeenyaa waan jiruun halkanii guyyaa wal mari'achaa jirra. Waaqayyo nu bira haa dhaabbatu, Rabbiin nu bira haa dhaabbatu, maghfiraa nu haa buusu, Rabbiin bilisummaa teenyaan nu haa dhaqqabu jedha. Tole Adde Soofiyaan onkololeessa gaafa 21 magaalaa Waashingten DC keessatti sagantaa addaa qabdu. Mee waa'ee sagantaa sanaa maali? Kaayyoon sagantaa sanaa immoo maal akka ta'e uummata Oromootiif nu ibsite. Onkololeessa 21 bara 2016 sabni Oromoodhaa kaan akka waan addunyaarra hin jirre sanyii duguuggaa wanti isaanii godhatanii kan lafa kaayyatan ummata Oromoo irratti isaanii ummata keenya bombii aaraa itti darbuudhaan ummata afaan jeesuun itti aansanii xiyyiitiidhaan ummata rukutuudhaan akka jiranitti
ummata kaan fuula duraan ammoo harkaanillee dhiibuudhaan ummata kaan hallayyaa keessatti fixanii kan rasaasaan fixanii nama naannawa 800 kanatu dhume jaanii nuti asii halkanii guyyaa hin rafnu ilmaan qabnaa biyya namaa keessa jirraa hoggaa gadi baanee ganama kaanee ani halkan walakkaa ka'ee ilmaan kiyya bakka isaan ciisanitti laalee booyaa bule halkan maaliifi ilmaanuma akka ilmaan kiyya halkanii guyyaa waan akkanaa kun kan ummata keenya irratti sanyii duguuggaan waan ummata keenya irratti gizee dheeraadhaaf amma kun bara tokko irratti deemaa jiru haanuma hubachuudhaanii mangistii Amerikaa qofa osoo hin ta'in ummata Amerikaaniin illee akkana saba keenya mangistiin tun godhaa jirti nu beekaa nu bira dhaabbadhaa waan ummanni asii hojjetee gibira kaffalu kana akka irraa dhaabdan agartee isaa maallaqa kana fudhanii ummata keenyaan fixaa jiranii qofa osoo hin ta'in ammallee achitti halkan 2 halkan 3 qoqqoomalee White House dura teenyee akka ummata keenya saalidaaritii isaan rakkina itti jiran kana agarsiifnu kana murteeffannee kanaaf achitti yaanaa jechuudha. Hedduu singalateeffannaa kaayyoon sagantaa kanaas nutti himteetta mee waan wal fakkaatu kun kanaan dura waan akkasii hojjettanii jirtu magaalaa kam faatti ta'ee jira? Amma dura gizeetti akkuma beekamutti mangistiin Itoophiyaadhaa kan abbaa hirreedhaa ummata keenya halkan guyyaa hin jenne ifatti hin jenne dukkanatti hin jenne ummata keenya fixaa jiru kana gizee hedduu baanee Washington DC'ttis baanee jirra New York'ttis baanee jirra kutaalee Amerikaa kan keessatti kutaalee hunda keessa baanee jirra addunyaa irratti illee baanee jirra Kanadatti illee akkanumatti godhamee jira hiriirri gizee adda addaa bahamee jira kun egaa kanumatti itti aanuudhaan kun dhufaa jechuudha hiriira baanee waan godhan osoo hin taane ummata keenyaa wajjin akka jiru akka dhukkubni isaan dhukkubsatanillee akka dhukkubsu kana ummata keenya beeksisuudhaaf qalbii isaaniitillee jajjabeessuudhaaf ammallee alagaadhaan nu quba qabaadha mallee isin kannitaniif kana hojjeta jechuudhaan gizee hedduu wanni kun godhamee jira jechuudha. Sagantaan onkololeessa 21 jiru kun guyyaa tokkoof immoo guyyaa meeqaa fi sagantichi mee bal'inaan maal fakkaataa maaltu geggeeffama maaltu ta'atu bal'istee daawwattoota keenyaaf ibsite? Sagantaan kun hiriirri guyyaa tokkoof ta'a. Hiriira boodallee wal marii jira. Sanirraan itti fufee immoo halkan ala buluu qonqomalee ala buluu halkan 2 halkan 3 qonqomalee ala buluu White House dura santu jira sagantaa bal'aatu jira abdiin keenya akkuma nuti dhukkubsannutti sabni Oromoo kutaa jiru hunda biyya jiru hunda dhukkubsatee nu waliin bal'inaan akka takkaa hin bahinitti akka takkaa hin godhaminitti har'a gaddi isaan itti dhaga'ame kun akka addunyaan beektuufitti mana isaanii dhiisanii hojiirraa fiqaada fudhatanii akka uummanni kun bahanii nu waliin dachii sossoosan abdii qabnaa jechuudha. Adde Soofiyaan hedduun si galateeffadhaa kan biraa immoo dhaamsa uummata Oromoo Noorz Ameerikaa keessa jiruu fi akka isaan qophii kanatti dhufanii hirmaataniif dhaamsa qabdu dabarsite. Dhaamsi nan saba kiyyaa dabarsu nuti yoo har'a hin dhukkubsanne guyyaan dhukkubsannu hin jiru. Maaliif yoo naan jettanii laaltanii jettu uummata keenya akka faranjii jettu maasikar godhan. Uummata keenya aanoleetti nu fixanii jiran lola calii calan qotu takka du'arraa illee hin oolle. Ammoo du'ni ammaan tanaa kuni du'a addaa. Maaltu du'a addaa isa godhe osoo uummanni ayyaana isaanii kabachisiisu kabajatu iddoo filamte sunitti namni bahee deemuu osoo rabshaa hin godhin osoo waan tokko harkaa hin qabatin uummanni kun ayyaana sun kabajuu iddoo sunitti kan yaa'an bombii itti facaasanii
rasaasaan rukutanii harkaan immoo rasaasni osoo nafin harkaan immoo dhiibanii uummata hallayyaa keessatti guuran. Agartee akkuma duraan ja'an sunitti saba Oromoo kan majooritii ja'an sun minooritiitti deebisuuf kan lafa kaayyatan suni osoo addunyaa hin sodaatin, osoo nama tokko hin sodaatin, agartee uummata fi hangam takka akka nurraa qaban agartee ifatti addunyaa duratti nu agarsiisan jechuudha. Namni har'aan tana kanaaf dhukkubsatee hin bahin agartee tokkummaadhaan sabni Oromoo bikka jiru kutaa jiru isteeta keessa jiru hunda har'a bahee yoo kana dachii sossoosee saba isaa kadhume kana addunyaatti hin agarsiisin gizuma agarsiisanuu hin qabuun jaagara kiyyaatiin wanni dhaammadhu itti deebisee itti deddeebisee baha kacharchii keessa jirtaniif lafarratti hin hafina biqaada fudhadhaa baha heddomminaan akkaataa barbaachisutti bikka jiru daa'imman illee guurrannee akka dandeenyu bikka jiru baanee sossoofnee agartee warra hojjechaa ibira nurraa guuraa ummata kana itti kannee qawwee isaan itti kannan deebi'anii ummata keenyaaf ficcisiisu kana yoo arra dachii sossoosnee isaan agarsiisuu baanne faayidaan keenya maalii gaafachuu qabna. Agartee dhugaa amma duraas baanee namni baanee hiriira baanee waan akka faayidaan kan nu ga'een jiru warri jiruus ni jira ta'a. Ammoo saba keenya akkasitti lafarratti rashanan sun yaadachuu qabna, laaluu qabna. Agartee guyyaa sadaffaa kan guyyaa sadii, guyyaa afur, guyyaa shan yoo har'aan tana uummata keenyaaf nuti if qabne wanni tokkollee wanni nurraa dhibatu hin jiru. Mee haa agarsiisnu uummata keenya isinii jirraa, isira jirraa, isinii waliin dhaabbannaa, quuqaa isinii waliin quuqamaa jirraa haa jennu, haa baanu, haa dachii sossoofnu, haa faranjiin nu gartu, haa agarru. Warri filmaataatiin warri filannee achi kaayyannee sunis haa nu argu. Filannee White House kaayyannees haa nu argu. Eeggadda dhaqeeti mangistii sun faarsee gale. Mangistii sun waan gootu arguu qabu. Kan arguudhaaf itti bahuu qabu. Tokkummaa agarsiisuu qabu. Waan nu iddoo jiru yoo jiraate dhiisuu qabu. Saba keenyaaf tokkummaan baanee dachii sossoofnee agartee tokkollee mana jalatti osoo hin hafne tokkollee nu biqaala fudhannee akka jirru haa baanu tokkummaa keenyaa haa agarsiifnu haa saba keenya bira dhaabbannu bahaa hinaafinaan isin ja'a akka jirtan sossoohaa Onkololeessa guyyaa 21 bara 2016. Adda Safiyaa hedduun si galateeffadhaa horii bulii mee gara fuula duraatti sagantaa biraa maal qabdu gara fuula duraatti kanaan alammoo wanti biraan isin qabdan jira? Sagantaan nuti qabnu hedduudha. Maaliif hanga sabni keenya bilisoomnutti bikkatti rafnu hin jiru, bikkatti hafuura baafannu hin jiru. Waan adda addaa hojjechuuf wal mari'achaa jirra. Guyyuu walitti dhufnee wal mari'annaa. Sabni keenya maal nurraa barbaada, maal godhuufii qabna, itti aansinee kana booda maal godhuu qabna jennee guyyaa guyyaatti wal mari'achaa jirra. Waan barreessuu barbaachisus barreessaa, bikka erguun barbaachisu, bikka geessuun barbaachisu hundatti facaasaa jirra. Agartee wanti guddaa qabna, uummata keenya bira dhaabbanne isaanii wajjin wal'aansoo godhuuf hanqa bikki keenya bilisoomtu, bikkatti rafnu hin qabnu, hiriiroo guddaa qabna. Rabbii wajjin inshaallah biiznillaahi ta'aalaa wanni niyyate hundinuu rabbiin bikka nuuf geessisaa. Hojii hedduun nu afataa, waan hedduun nu afataa. Hojii itti jirraa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show keessummaan koo Aadde Sofiyaa Yuusuf waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa Kaabaarraati sagantaa onkololeessa 21 bara 2016 magaalaa Waashingten DC'tti qabame irratti kan haasa'aa jiru. Mee Aadde Sofiyaa dargaggoota Oromoo yeroo ammaa Noorz Ameerikaa kana keessa jiraatan hedduun isaanii bifa adda addaa irratti hirmaachaa jiru hawaasa keessatti warroota afaan Oromoo hin beeknee fi yaadamma jiru kana cuunfitee afaan Ingiliffaatiin akka dabarsituun si afeera.
Thank you for inviting me and for giving me this opportunity. My message for young Oromo youth, that's including ladies and gentlemen, my message is strong. I hope you hear me. I hope you take it to your heart. Today is not the same as before. We are dealing with different situations. Very, very extremely different people, different ruler that one, we're gonna minus it down to the minority. The reason they massacre our people on Eritrea is one of it. As you know, our people massively in jail. In every area, new jails being built every day. That was that purpose. You have responsibility as an Oromo youth, not just a responsibility. You also have an opportunity for you people who call you a day and night to be there for them, to be eye for them, to be ear for them, to speak for them, to vote for them. You need to unite from east to west, from north to south. You need to unite more than ever before. You have an opportunity to help your people, to help your countrymen, your country children, your country youth. You see it, even if you don't understand the language. You see it everywhere. They're being killed day and night. They're being killed in all the corners. You need to get up. You need to get up. You need to unite. You need to scream for them. You need to talk for them. You need to write for them. You need to speak for them. That's my message. Use all the knowledge that you have. Everything that you learn in high school, in college, in universities, use it to help your people. That's my message. Thank you for listening to me. Adda Sofiyaa hedduun si galateeffadha horii bulii egaa haala amma yeroo ammaa sagantaa keessa irraa dubbanneerra sagantaa keenya gara golobuu jala geenyee jirra qeerroo Oromoo yeroo ammaa biyya keessatti diina fuuldura dhaabbatee Oromiyaadhaaf lammii keenya falmaa jiruuf uummata keenya biyya keessaa cunqurfamaa jiruuf ergaa qabdus carraadhuma kanaan akka dabarsituun si hafeera. Ergaan ani qabu qeerroodhaaf yaa qeerroo Ola bula tura barabaran bilisummaan dhufaa jirti. Oromoo tokko goote Oromoo kaabaa ta kibbaatti fiddee ka kibbaa ta kaabaa geessitee walitti fiddee Oromoo tokko goote. Abshirjii itti cinaa jirraa si cinaa dhaabbannaa qalbiin sin cabini ibboodan deebiini bilisummaan si harka jirti. Shanachakee harka jirti. Butachuu malee humaa siin hafne. After haduutees dhiiga keenya kafalla. In hafu akkasitti. Ka jiraattus itti fuuf. Itti fuufi bikka jirtu hin sodaatin si cinaa dhaabbannaa. Halkanii guyyaa siif waywaannaa. Halkanii guyyaa siif dubbannaa. Si bira jirraa. Abshirjii inshaallah biiznillaahi ta'aalaa yoo rabbiin jee niyaan seenii guutamti. Hedduun si galateeffadha Adda Sofiyaa Yuusuf waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kibbaarraa guyyaa har'aa gara Qaanqeeshootti dhufte hawaasa Oromoo wajjin haasa'uu keetiif galataaf ulfina guddaan si qaba horii bulii yeroo biraa immoo sagantaa wal fakkaatuun walitti deebinaa nagaan nuuf jiraadhu. Atilleen galatoomii galanni ta'e bilisummaa haa ta'uun jaa rabbiin abbaa ilmaan kee fi ilmaan kee kan faayidaa qabu kaadha abbaa tolu rabbi si haa godhu. Oromiyaan ni bilisomti. Oromiyaatti wal agarra. Ayyee, inshaallah. Inshaallah. Galatoomii.